فريدة تا يخاو شبخة تولا يخاو شبخة بالكنجامو خان yeroo baay'ee namoonni keenya namoonni afaan garagaraa beekan itti fayyadamaa turan dhiyeenya kanaaf idduudhaan dhaabbatee ture garuu immoo har'a appilikeeshiniin tokko abdeet ta'ee jira mee isa kana waliin haa ilaallu anamma hin qabu wanni an keessaa qabu zeet gara gubbaatti ni argitanii zeen kanarratti ogguu kaanne zeen irratti hojjetama appilikeeshiniin kun ni hojjetamoo hin hojjetuusaa isin agarsiiseen achi booda gara appilikeeshinoota san isin garsiisuutti isin deebisa innis appilikeeshinii lamaaf ammaan tan hojjeta mobaayil irratti inni hojjeta zeen irrattis ni hojjeta mee inni akkamitti akka hojjetu waliin haa ilaallu mee amma YouTube seennee haa ilaallu YouTube irratti akkamitti hojjeta kan jedhamuu fi amma fakkeenyaaf ni argitan jechuudha amma YouTube kanarratti hojjetaa jira asumaan hogguu YouTube dhufte yeroo hundaa wanni isinitti himadhu tokko YouTube gada Orotube channel kana hogguu dhuftan maatii ta'uu fi hin dagatinaa isin jechaadha channelli gada Oroodha isa kana hojjetaa jiraachuusaa erga argitanii booda hojjetaa jiraachuusaa argitanii akkasumas appilikeeshina biraa tokkoon isin garsiisa inni hojjetamu inni hojjetu kan jiru mee asirratti fakkeenyaaf irra guddaa namni keenya Assalamu alaikum. irra guddaa TikTok irratti mul'ata namni keenya waan ta'eef TikTok isin garsiise asumaan warreen gara kanaan dhuftanii fi channel kana isin garsiisanii nutis ni finna waan ta'eef isinis subscribe isi jettatu itanii mallattoo olii irra kaa'atanii akka viidiyoon yeroo hunda isin bira geessu godhu hin dagatinaa isin jechaadha viidiyoota kana akkanatti daawwadha appilikeeshiniin kun akkamiin hojjeta inni hohamii kan jedhamu waliin haa ilaallu innis appilikeeshinii kana durattuu ni beektan jeetii yaada inni kana appilikeeshiniin kun ifa haaromsee deebi'ee malee gidduudhaan kotee ture amma immoo yeroo gabbuufattanii chaanala isa kana yeroo gabbuufattan isa duraa kanarra kaa'attanii ol neetworkii hajuu kan Saudi Arabiyaa mallattoo faajii isaanii qabu kanarra gara duraa kanaan serverii duraarra ni kaa'attanii kan lammaffaati sammuu isa kana hogguu irra gabbuutan amma fakkeenyaaf isa kanarra inni kun bakka inni itti dhufuun argitanii bakka kan alaabaa lama qabu isuma tokkicha kanaatu jira zeen firiinius Saudi Arabiyaa hajuu kana isa kanarra kaa'attanii isa lamaan kana qofa jijjiirtanii shabaqaan isa kana jabaa akka ta'e hubattan jeetii yaada ammoo warreen keessaa qabdan osoo buufattanii irra wayyaa buufachuurraa ammoo bakka tanatu itanii abdeet godhu akkuma yeroo hunda abdeet godhaa isiniin jedhamaa ture abdeet godhuu hin dagatinaa hogguu abdeet gootanii booda mee irratti dhooyni amma hojii isaa akkamiin akka hojjetu waliin haa ilaallu okay amma irratti dhooynaan hojii eegalee jira okay irratti dhooynaan amma hojii eegalee jira appilikeeshiniin kun hogguu amma isa kana hogguun dhaamsee ni hojjetamu hin hojjetu yoo hajuu isin garsiisu taate amma mee isa kana dhaamseen isin garsiisa hogguu dhaame appilikeeshinii reefuun tan isin garsiisuun ni dalagamu hin dalagu hojuu YouTube'iin amma fakkeenyaaf akkana gongumaa seenuu hin danda'u maaliif waan kan hundiin isin hubachiisu barbaaddeef namoonni keenya irra guddaan isaanii akka waan sobaatti fudhatan waan ta'eef appilikeeshiniin kun hin hojjetu amma akka reefuu tajaajila naa kennaa jirutti gara gubbaatti mala kana uumee viidiyoo tokko lama ol argeesseen isin garsiisa amma akka kana hin hojjetu jechuudha irra deebinee amma irratti dhooynee hojii isaa jalqabsiifnee isaa haa ilaallu install bakka yoo tanarratti deebifnee akka reefuu sanitti dhooynee connect ta'ee jira connect hogguu ta'ee hojii isaa akka reefuun kanaa miti ni hojjeta amma TikTokis banamee jira ni hojjetanii argitan akkuma kana YouTube reefu DDS akka kana hojjetee jira hordoftoota xiyya kabajamoo yeroo viidiyoo kana dhageeffattan like share walii godhuu hin dadhabina garagalee immoo chaanaala gadaa Orotubiif maatii ta'uu hin dagatinaa isiniin jechaadha viidiyoo nagayaan nuuf tura